obboleettii teenya hayyuu bilisummaa Hussein nama qabsooftu gameettii dhugaa dhiira onnee qabdu dhiira dubartii argite dubartiitti konfidensii uumte takkaa dubartiin Oromoo akka ifoominaan haasofte hin beektu dhiirri Oromoo nu fuudhuu qaba anuu nama na fuudhuu barbaada jechuusiisu ifoomina bakka dubartiin keenya akka onnee godhatu akka onnee horatu taasiste nama akka kana mootummaan adamsee qabuun guyyaa san gadootti qabate naaftanyatti heerumina waan jetteef qofa jaartiin naaftanya of jala baasaa nu fuudha waan jetteef qofa kana siyaasa keessa ga'anii har'a adamsanii duras adamsaa turanii harkaa dhokataa turte Finfinnee keessattis Adaamaa keessattis har'a garuu basaasadhaan yookaan immoo nama jala deemee qabuun Shaashamannee keessatti qabamtuu jirti rabbii harka diinatii siyaa baasuu jennaan maali nama dubartii jajjabduu akkanaa tan Oromoon baay'ifatu qabda achumaanis gaafa sanirraa erga baate gama qabsootti haala gaarii miidiyaa irratti nu dabarsaa turte san durallee mucattiin mana uffata aadaa Oromoo qabdi zabana wayyaanee zabana uummanni sodaachisaa san bara san baandii qabdi waa'ee Oromoo kanarratti baay'ee hojjetaa turte namni beeku namni garuu guyyaa san isii barate rabbi harka diinatii isii haa baasu jennaan dubartii biraa tan akka isiitillee akka nuuf dhuftu abdii qabna egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa qophiin irraaf qabannee isiniif dhiyaanne isa kana fakkaataa hamma xumura qophii keenyaatti waliin deettanii hordofuu keessanii galatoomaa isin jenna namoonni YouTube channel keenya haaraa taatan subscribe gochuu maatii keenya taasisanii jedhaa